amon haga bekum sati qotara waan siida waan tokkoyda wanni akka tokkummaadha waa ijaaruun jiru wanni addaan bahuudha waa diiguun jiru ati addaan baanaan diigamteetiin jirta osoo waa hin diigin dura achi boodaa wanni hundi isaatu diigamaatiin deema isin ummatuma tokko lafa wal qoqqoodanii lafa irra jiraatan lafa ammoo ka rabbii irra nimi jiraachise namni martuyyuu rabbiin akka tasaadha ofee dasnu fide malee akka jaanitti oromoon duraan kun bahara irra jiraata naannoo bahara san jirraa jedhan dura erga sani ammoo achirraa tirannee osoo waa tiksaatiin deemnu osoo waa tiksaa deemnu kun illeen kun eessatti galee kun illeen garasi galee kun illeen garatti galee kun lafa jedhama kun lafa jedhama malee naman jedhamu lafa wal qoqqoodanii akka waan kun Quraysh akka waan kun samiirraa bu'ee kun ammoo dachiirraa ba'e ilmaan abbaan tokko irreedduun keessan ammoo ilmaan booranaati illee miti oromoon lama qaba booranaa fi barreentu qaba ilmaanuma barreentuuti warri wal qoqqoodee wal fixu kun ilmaanuma abbaa tokkootu akkanatti wal fixa keessattuu ammoo ijoollee muslimaati shayxaanni jidduu keessan seenee inna shayxaana yanzagu baynahum akka jedhe san shayxaanni jidduu qalbii namaa addaan fageessaa deema karaa shayxaanaadha hordoftanii addaan fagaachaa deemtan osoo namni wal arrabseeyyuu walii kolfaati wal arrabsuu hin danda'amu walii kolfaatiin dubbachuu hin danda'ama bara walii kolfaatiin dubbachuu hin danda'amu namni duraaniidha akkasitti walii kolfaatiin wal arrabsa isin ammoo fuula walii gurraachessitanii akka waan diinni diinaan lolaa jiru faallaa walii dhaabbattaniitii waliin loltan akka waan gandummaa kan ol fuudhuun kalimaa rabbiidhaa ol fuudhuudhaaf wareegamuuf deemtanii gandummaadhaaf wareegamuudhaaf deemtan hundi keenyaayyuu hundi keenya nama tokko irraa baana namni du'e guutuun isaatu keenya hundi isaadha wallahi keenya hundi isaadha keenya sini galee hundi isaadha keenya hundumti isaa jechuudha kaamaallee kan gaariillee walin qoqqoodinaati wal bira dhaabbadhaa dhaamsanii isin dhaamusa kan warri Dubaay keessattuu inshallah Ustaz Farhaan haasawaa jirra dalagaa jirra waan jedhaniif qabbaneesse malee silaa ittuma fufa laakiin erga isaan dalagaa jiraatan isaanii wal quba qabaadhaa waan isaan hojjetaa jiran san jala deemaa dabalata waan sanillee hojiirra oolchaa tan hojiirra oolchuu dhabaannaan Ustaz Farhaan illee dhiisu haqiiqa dubbachuu wayyaadhaan inni Ustaz Farhaan illee innis dhuguma jechuudha jiraani innis Ustaz Farhaan illee innis abadan kana wanni ana haasa'u خلاص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ فرحان جرتني متيسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا هدو قالتوما ما جرى يقول لك إن يولي واد بدنا كنا فيهم تانا ما كنا وامتني ما نقول كامي ندو بدأ أيوة إسيام من الكلام هيا إن شاء الله يقول لنا نزل جرتم ما إسلام ما كل كان فاطمة كان نم تو كوتي ما نابريسا كونتي يقول لنا نزل جرتم كيسو ما ورد دبي جرتم ورد كان ديسا دبي جرو كوفا بربادة يقول لنا إسلام ما كان فاطمة أمانتي مون كان فاطمة akkami mee kan waliiti jechuun dhuunfaa keetiin jannatatti hin galtamoo namni hoo jannata galetti hin galtama amantii kana jechuudha akka keetti islaamummaan kan dhuunfaa jettee moo kan uummataa jettee yaadda warra jala jirtan mee daddaba kan dhuunfaati laalla warra jalatti barreessu warri kan hundaati jettanii kanaafuuti kan can jettanii teessan agartanii amantiin kan uummataa miti islaamummaan kan uummataa miti amantiin kan dhuunfaati kan mataa keeti islaamummaan kan mataa kees ilaallata malee kan uummata laallatu miti islaamummaadha ati mataa keetiin kan dalagattu malee uummanni sirraa bu'ee bakka dalageennaa yookiin ati waan dhiisteef uummanni yoo dalage malee yookaan ati yoo dalagde malee uummanni biraa yoo dhiise jettee kan uummataa jettee wanti ilaaltu miti dirrijjitii miti bara dirrijjitii yoo ta'edha yoo warri kaan dalagan malee maafan dalagaa yoo kun godhan malee kun maalan godha jechuutu dirrijjitiidha kan hunda keessaniiti jechuudha kana jechuun yoo hundi keessan hin goone tokko yoo hojjete tokko hojjechuu danda'a tokko dhiise tokko dhiisuu hojjechuu danda'adha dirrijjitii bakka kee namni bu'eessii hojjechuu danda'a bakka sii bu'uu danda'a jechuudha
Islaamummaan garuu bakka kee bu'ee namni si hojjetu tokko hin jiru. Kan mataa nam tokkooti islaamummaan. Mataa keetti islaamummaan kan keetiif sitti gaafama hojii keetti sitti jannata gala hojii keetti sitti abidda gala. Islaamummaa keetti. Islaamummaati keessaa baanaa warri biraa waan wanna siin jedhan tokko hin qabani jechuudha. Wanti asirratti siin jechuu barbaade. Tole nunuu sinii deebisne islaamummaan kun kan dhuunfaatii jenne. Amantiin kan dhuunfaati. Tole. Fakkeenyaaf namni tokko haadha kee footoo ishee achas fidee yookiin abbaa kee footoo ishee achas fidee yoo arrabse firoottan kee warra ganaa adaadaa kee akaakayyuu keetu dhufee si dura waan kana godhuu qabamoo yookaan immoo fakkeenyaaf Dubaay keessatti haa jennu obbolotuma kee fudhannu obboloonni kee shanan biyyoota garaagaraa jiran ni kaan Awurooppaa ni kaan Suudii ni kaan bakka biraa jiraa jennu ati immoo Dubaay keessa jirta haadha kee tokko gadi baaseeti arrabsee akka barbaade godhe obbolota kee warra Awurooppaa fi biyya garaagaraa jirudha eegdamoo ofii keessatti dursee bakka sana argamuu qaba bakka sanatti kan jiru. Meenaa barreessaa warra zala. Sila saljettan hin jirtani warri Dubaay jechuudha. Daal. Situ yoo danda'e lubbuu kee kennita bakka haadha kee yoo barbaadde yookiin doofteeti ajjeese yookiin du'a jettee deemta tokko. Takka ammoo yoo danda'an immoo seeratti dhiyeeffadhaa jettee deemta. Yoo xiqqaate jechuudha kan lamaan keessaati. Yoo fiduu baatte immoo ofii kootii waa godhetanii harka koo mootummaatti kennaa jetta ta'uu agarra. Maaliif jennaan ganaa obboloonni kee achi dhumanii maal jedhanii bitachis kan godhan. Waa'ee Oromummaa namni osoo Dubaay keessaati waa tokko waa'ee isaarraa dubbate. Oromoon as jiru Caalaaf Tolosaan kan Awurooppaa jiru Caaltuu fi Taaddaseen amma achi dhufanii akkama baay'ee amaarri kun akkas dubbatte warruma achi keessa jirutu qottoo fudhateetti ka'a jechuudha. Laakiin ergamaa Rabbi salawaatu Rabbi wasalaamu alayhi kan jireenya keessiif ibsan kan akkatti jiraattu si barsiisan kan namaa ol si taasisan kan duniyaa qofa osoo hin taane akhiraa si dhuunfachiisan nabiyyi akkasii dubbatame hundi keessan hirriba raftan hirribatu ta'e namni hin dammaqa bara du'aadha malee hirriba namni hin dammaqa keessan du'aadha haa ta'uti silas waan kana hundaa hojjechuu danda'a miti hundaa miti kan hojjechuu danda'u nama akkatti hojjetuuf maal hojjetu kan beekudha. Laakiin maal hojjettan? Biraansi bar kormi sangaadha gaafa goromtii tokko kormi biraa dhufee yaabbachuuf jedhu jiraadhaaf yoo humna dhabellee biyyoo lafaa kaasa awwaara kaasa lafa. Awwaara kaasuun isaa jira jechuudha. Malee waan sanan dee'anii nan godha yookiin irraa dhorka jedheedhaan itti. Garuu isin ammuma kanaayyuu geessani. Amma kanaan geessani. Alaa kulli haal haqiiqaa dubbachuudhaaf otoo badanii akka wal balleessuutis alhamdulillah nama hin dhabne nuti. Laakiin ammoo nama akkamittiin dubbatee akkami seeraan akkam gochuu qabna haasa'aa jirra malee otoo akka badee balleessuuti nama hin dhabne waan tokko nama ga'a. Namni kirbiitii nu nama geessu noo waan akkasiin barbaanne nuti. Islaamummaan heeraa fi seera qabdi. Islaamummaan dhugaa qabdi. Islaamummaan ragaa qabdi. Ragaadhaan haasofna. Akka asirratti ragaadhaan mataa gadi cabsaa jirru waan hojjennu hunduma irratti ragaadhaan goona nuti. Isinii galee ragaadhaan goona. Saniifi Rabbiin nu haa gargaaru. Warra rafes Rabbiin nu haa kaasu. Ana qofa miti kan laallatu. Kan warra jennu miti kan laallatu. Hunda keessan laallata. Dhuftanii faraanii dubbachuu yookiin awwaliin dubbachuu miti. Nunuu isiniin dubbachuu qabna isin mataa keessaniitiin dalagaa kana hojjechuudhaan qabdu. Rabbiin haa laaffisu insha Allahu ta'ala. Wallahi du'aan ta'ina. Du'aan illee waan khairii waan gaarii hojjetee kan darbe. Waaqoo guutuu isin jettan bar du'ee isin caalaa jira. Isin jiraattanii garuu maqaa isaa dhaattanii jiraattan malee faayidaa tokko hin qabdan. Isinii himu jiraattanii bu'aa amma jarra hojjetan hojjetaan jirtani. Kanaafuuti jiraataa ta'a warra du'e hin ta'ina. Isin dubbattaniifis dhiistaniifis islaamummaan wanti qannasuu wanti guddatu tokko hin jiru. Isin gargaartaniif dhiistaniifis islaamummaan waan ta'u tokkodhaa hin jiru. Laakiin ammoo ofii keessaniif jecha garaan keessa haadhooftu akkamii akka of keessaa qabdan an Dubaay sana keessatti waan nama keetti haadhooftu jirtu nama kee balleessantu jira ta'e waan dhiirummaa keessan kolaasu jira ta'e an naan galamne
dhiira qofaa miti dubartii nu bar dubartii iyyuu dhabne bar dubartii sirna qabdu keessaa dhabne bar. Wallahi. Namni viidiyoo qabatee biyya shari'aadhaan bultu biyya islaamaa keessatti ragaadhuma dhaqee kana poolisiitti akkasuma agarsiisee kunoo wanta akkas akkasii jira jedhee irshaaduma bakka itti godhu gaafachuun namni akkamitti dhabamu. Mustahiil. Rabbiin isiniif haa dhiisu. Ani wallaahi billaahi baay'ee tokko na ajaa'ibsiise. Issi gaafa wanta akkasii guyyaa tokko bakka nuyi jirutti raawwatame taa'atii nu laalaasan. Taa'atii eenyumaa isti warri dura akkas dubbataa turtanii. Hamma ilmi namaa gochuudhaa danda'u hamma seerri wanne dhutti hin deemne. Bar dhiirummaa jechuun isa faanyiif warra komediyaanii guuruu miti biyya alaatti. Kanaa miti. Wallaahi akkas miti. Gaafa inni sirbe faana sirbitanii gaafa inni ciise faana ciisu akka jarri ta'an ta'uudhaa miti sirba utaalu. Dhiirummaan dura amantii ofiitiif eenyummaa keetiif gaafa dhaabbatte. Oromummaa kee dura immoo amantii kee dursa. Amantii kee booddeedha wanti hundumtuuyyuu. Rabbiin isin haa qajeelchu. Rabbiin dhiira warra akka bara ergamaa Rabbi salawaatu Rabbi wasalaamu alayhi ture Rabbi isin haa taasisu. Waan tokko inni hin jedhu hin jiru. Bakka duutanii Rabbiin isin haa kaasu. Raftanii hin jedhu bakka duutanii isin haa kaasu. Akka ashaabul kaafiin waggoota dheeraa boodallee taatu ka'a. Kanuma wanti jechuu barbaadu ustaaz inshaallah waan Rabbi amma nu laatu. Wallahi dhugaadha. Wannummaan an dubbachaa turellee suma kana. Anillee kanuu dubbachaa ture gubadheetiin bar lolee amma xiqqoo isin irraa qabbanaa'e malee. Hinduu ani bar abbaa takbiirati lillahi ta'ala irra salaatu barbaachisa. Hunda walitti qabanii wallahi. Allahu akbar jedhaniitiin. Takbiiraa janaazaa irratti salaatan irratti salaatu barbaachisa. Akkamitti namni mee wayoo xiqqaate namni makiina takkatti harkaa qabu namni Duubaa keessa jiru ijoollee baay'eetu makiina harkaa qabu. Mobaayila wanni hajamsiisu wanni biraadhaan jirtu mobaayila keessaa kun namni akkana waan akkana dalagaara jedhee namni shortaa markaza shortaadha dhaqee markaza shortaatti akkamitti geessuu dadhaba waan akkatti tanaadha waan salphinaan. Ana asiin dura haga dandeenye ayyee. Asiin dura ragaa walitti qabneetiin asiin dura ergee Ustaaz Farhaan wani na gubeessa saniyyuu. Ergee fiiti akkana godha jennaan kunillee mataa maree akira irratti maal gochuu jirtan gubadheetumaan jal'ise waan biraallee dubbadhe gubadheetumaan jal'ise. Assalamu namni akkamitti markaza waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Galaana guutee dhufe afuun tabrinu jedhee fi asuma jala taa'an ture. Abshiru baga dhuftan inshaallah. Baga qabbanoftanii. Ustaaz Farhaan. Naam. Anamma maal isin godha waa? An barbaadanna godha. Daajjeessanii bara abboo arsoo magamtanii warra arsii kanaa walitti dhiyaattanii koyi. Maal jechuudha? Isaanii kan dafanii akkuma feetti na godhi yoo ambar nama ajjeessanii dubbiidha. Khair inshaallah. Salaamu alaikum. Waalaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga jiraatanii ustaaza loluun keessan bareeda wallahi ani yaadallee irra kennuufi miti. Ustaaz Farhaaniin salaama gaafadhareeti isinumaa walitti qabee mana kana yeroo hedduu as jala taa'ee isin dhaggeeffataa oolaa hin dhagahaa baga loltanillee itti cabsuun bareeda dhaggeeffadhaa waan isinii himu takka. Maaliin ciifte maaliin dhaabbatte ta ciifte gaafti jedhanii dubbii gaafa gurbaan nabii keenya arrabsee salaatullaahi wa salaamu rabbii alayhi Ameerikaa suni hedduu takka hawaasa keenya kan biyya Awurooppaatii fi Ameerikaa jajjabeessite yoo waan yaadattan taate namticha furdaa gadi bahee waa'ee Nabi Muhammad jedhee irraa dubbatee arrabsisan keessatti yoo ilaaltan saba biraa dhiisaatii numa ilmaan Oromoo kan biyya Faranjii keessa jiru jabummaa nuuf uumte waan argine isinii himaarraa dubbii teessanirraa rakkoon ijoollee Dubaay maali yoo jenne ayyaana silaa rabbiin ayyaan fedhaa hin jenne kulli isaa kunoo dhiiraa fi shamaraan addeeffatanii bahaniiti irraa shubbisan. Ijoolleen kun parsentii 99 ijoollee Islaamaati. Ka gaafa sanatti waliin oolan ijoollee eenyuuti? Ijoollee akkamii waliin oolan? Warruma hadha isaan arrabsu yookiin nabii keenya sallallahu alaihi wasallam arrabsu waliin oolan. Isa kanarratti ijoolleen Dubaay wanni an akka nam tokkootti isinii himu ijoollee teennaa wal tuquu osoo hin taane miskiina mana madaamii dalagataa jiru tuquu osoo hin taane namtichaa kallattiin isinitti dhufisan namtichaa kallattiin amantaa teessanitti dhufisan seerri biyyatti sun biyya Islaamaati.
biyya kuffaaraa keessattuu fuunee kennine adaba itti kennisiisutti jirra. Adaba itti kennisiifachuu dandeessanii isin ofirraa hin rafinaa warri Dubaay. Keeka isin duubaanii halangee teessanii shat godha akkuma amma shat gootan kan naa taatan wallaahi naa taatan. Ebaluu akkasii miira keessaa bahi maxxaqasiroota tokkoffaa namni akkas jedhu suni rakkoo isatu qaba akka yaada kootiitti namtichaasan. Kanatti jabaadhaa isiniin jechuu barbaada. Ustaaz Farahaan hedduu isinitti hajamaa. Gama keessaatiin isinii bilbila namarraan kaaftanii garuu gama keessaatiin inshallah rakkoon hin jiru shina dubbisaa rakkoon hin jiru inshallah bilbila kiyya qabaannaan naa barreessa yeroo baay'ee bilbilan kaasu naa barreessa doo risaalaa godha inshallah jazakumullahu khairan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنوار دبته يفهم isinitti hin dheeressu jazakumullahu khairan. Salaamu alaykum. وعليكم السلام. أيه بارك الله إن شاء الله. هاي والله أنوار مرحبا يا جزاكم الله خيرا. نادى تشيسو كيسانيب دوغا دا بشان يا او كتشيسي كاسا مكافانيس اسنوم دبي تنا كيسو جرو غرو دبي تنا كيسا بكما ملي بكا ننجرو هنا غار هنجرو لسيني مقابل وان غوتو انت يجوز انت دينو غرون اركيني كنا في الدوس حالة سنينو نمني ولدت هداتي وجدلون تنجو انجرو انا في جلا فيغا امو وانا كنا را اسون تكونو الفاتاسي dadhabina kenna malee wanti godhamu dhabameeti miti. Asirratti wanti jala sararee dubbachuu barbaadu biyya kamuutii olitti Dubaay keessatti waan akkanaa bakkaan gahuudhaaf carraa guddaa qabdi. Even hedduus waan sochii barbaaduu miti. Waan silaa yoo sodaate poolisa bira gahuu osoo hin taane dhimmi kan abbaa isa laallatu qaba UAE keessatti jechuudha. Dubaay keessa dhimma kana fuutee waan akkanaatti jira nama akkana itti geessitu ufiif jala deemee bakkaan gahuutu jira. Dhaabbata dhimmi kun isa laallatu. Maaliif duree dhiifama addan si kuta malee sammuu maaliif duree maaf as nutti anarra dubbii qaxxitaan ma isin irratti dubbata haafinaa jedha malee afaan matti isin qabeen isin irratti deebisa. Erga kana beekte maaliif daree seera nu caala beektooti mee. مرحبا لا لا أستاذ فرحان والله كربنا كوبا كابو أوان كان أمان أستاذ رada gajer Ustaz awal ramali kuban kabu hedus wani rakuba kabun juru wanti akkana yo jiraate amma lakofsaki yesini kawunin danda lakofsaki yara asna irga wan juru nama san adresi ni sayo Ustaz awalin ke sa dubbisi khalas atan kesu marga baab siti Ustaz awalin ke dubbisi inshallah hinga amanni مرحبا ole أيه man Ustaz awalin ke dubbisi wanta ko dubbachu barbada amma gafa de gadda sumayyan tasfaye jaza sai rabba ka fal Ustaz ibsa ci gesani ummanna chitti wal qabeetu maal jedhani nama waya jira fidanii yoo as jala jiraate abbaan sunis naa dhaga'u sirriitti akka dhaga'u barbaada ijoolleen gaafsana nama sana achira affirteen sana dhageeffadha qeerroo ijoollee muslimootaati kun alaafii jaraati jettanii gaafa madrasa irratti maayikiidhaan gaabbasdanii qeerroon isaa oromiyaa keessatti qofa moo qeerroon isaa mandiruma keessatti qofa moo islaamummaadha ijoollee qeerroo muslimaati islaama ta'e namni dheengadda bee daawaachi gochaa ture isin qeerroo dhaqanii dura buustanii akkanii dubbatu gootanii ishi qeerroo isiniin bakka bu'a isiniin bu'ee waan akkasii akkamitti hordofuu dadhaba namni isiniin bakka bu'ee qeerroo islaamaa Dubaay keessa Ajmaan keessa Shaarjaa keessa jiru bakka bu'ee kunoo isa kana jettanii fiddanii maayikii qabatee gaafa inni dubbatu arge otoon qaxxitaa argate qaxxitaan itti maan nama sanatti yoo isin dhagaan ergaan kollee akka qabu qeerroon gaafa namni dhufe baanii maayikii qofa gochuudha itti gaafatamummaan akkasii gaafa amantii keerratti waa dhufe hoo qeerroo kan walitti qabu maa dhabame kanaafuuti hundi keessanuu inni kun dura bu'aa kooti warri jettan wanti na laallata jettan nama isin dura bu'u sanatti waa beeksisaa dabarsaate rakkina birrii yoo taate rakkina maaloodhaaf wanta gochuu dadhabdan yoo taate waa takkitti